Taasumaan namicha kana wajjiniin otoo suura kaatanii maal gootu? Suuricha balleessuu dhaqxu. Hin balleessinaa. Otoo suuricha hin balleessin namicha kana akkamittiin of biraa haquu akka dandeessan waliin ilaalla. Setting haaraa community guidelines kan jedhamu ibsa appis irratti dabalamuudhaaf deema. Namoonni 7 ol subscribe gootanii jennaan settingiin kun ni dabalama. Galatooma. Yoo yaa nagaa keessanii maatiiwwan chaanala keenya bakka jirtan maratti nagaan koo isin akka qabu. Har'as immoo appiiwwan Android sadansaa qabadhee tan isiniif dhiyaadheen jira. Appiiwwan kun appii ajaa'ibaati akka jaalattan abdii guutuun qaba. Otoo viidiyoon hojjetiin xiqqoo ishee isin irraa turreetu jirra jechuudha. Isaaf dhiifama isin gaafachaa barnoonni keenya irraa warri gareewwan kofiin tiim faana wal qabataa jechuudha. Waa'ee sirna akka wajjiniin ammanas waliin qabatu garuu isaanuma irratti editingii isin barsiisuudhaaf dhufneetu jirra jechuudha. Waan biraa akka isinitti hin taane jechuudha. Subscribe keenya immoo xiqqoo ishee ol ciqeetu jira. Yeroo dhiyoo keessatti amma maa jabaatu namni 7 ol subscribe godhe jennaan community guidelines yookaan settingiin haaraa YouTube keenya irratti inni dabalama jechuudha. Ibsa appis irratti kanaaf immoo subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Mallattoo bilbilaa bukkeetti dhuftus tuqachuun ol kan jedhu irra kaawwachuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoon keenya illee yeroo asii gadhiifnu tooraan isin qaqqabaa jechuudha. Saffisaanii viidiyoo kana immoo laayikii tuquutiin jalqabna. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tolega appiin keenya inni jalqabaa remove unwanted kan jedhudha. Play Store irraa ni argattu jechuudha. Appiin kun appii ajaa'ibaati jechuudha. Keessa seennee waliin ilaalla. Appiin kun yeroo jalqabaatiif yeroo seentanii fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Play Store irra seentanii yoo buufattan appiiwwan hundisaayyuu isiniif jira jechuudha. Achirraa buufadhaa isiniin. Kunoo fuula kana qabatee isiniif dhiyaata jechuudha. Asirraa gaalarii keessan gaalarii irraatti itti fidanna jechuudha. Kunoo amma fakkeenyaaf suura kana irratti fakkeenya isinitti agarsiisa jechuudha. Appiin kun kunoo akkanattiin qabatee isiniif dhiyaata jechuudha. Settingoota garaagaraa asirra isiniif kaayatu jira jechuudha. Isa jalqabaa brush kan jedhu kana ni ilaalla jechuudha. Kunoo brushii kana ergan cuquliiseen booda cuquliisa naaf godhaa jechuudha. Gara kalarii cuquliisaatti naaf jijjiira jechuudha. Irra dibduu jechuudha nama sanarra. Amma nama fokkisaa kana amma kana bira kaa'u namni barbaadu hin jiru. Kanaafuu ni dibduurra. Appiin kun waan ajaa'ibaati kan ishiin hojjettu sin ilaala hordofa. Namichi fokkisaan kun amma garam akka dhaqu ni ilaaltu jechuudha. Kunoo namni kun process kan jedhu kana ni tuqxu please wait kan jedhu kana ni eegdu jechuudha. Erga eeddaniin booda isiniif balleessaa jechuudha. Haala ajaa'iba ta'eetiin kunoo suura duraa ilaala, suura ammaa immoo ilaala. Haala ajaa'iba ta'eetiin balleesseetu jira jechuudha. Ammas immoo kunoo ishii kana balleessin isinitti agarsiisa. Barbaadan ishii lammaffaa kanas fayyadamuu ni dandeessu. Irrum sarartanii wanno jechuu fi appiin inni isiniif dibaa jechuudha. Kunoo process gochuu nan danda'a jechuudha. Isin irra caalaan garuu ishii kana fayyadama. Brush yoo fayyadamtan bayeessan isiniin jedha. Process kan jettu kana ni tuqxu. Erga tuqxanii booda kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin balleesseetu jira jechuudha. Appii ajaa'ibaa kana Play Store irraa buufattanii wantoota fofokkisoo isin duubatti argaman isin bukkee jira. Nama isin bukkee jiru balleessuu yoo barbaadan akkanattiin haala ajaa'iba ta'een balleessuu ni dandeessu jechuudha. Nama isin bukkee jiru yookaan immoo nama beekamaa bukkee tokko jiru balleessitanii isin suura keessan bukkee kaawwachuullee ni dandeessu jechuudha. Haala ajaa'iba kana ta'een erga kana gootanii xumurtanii save gochuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo asirraa save jedha. Save kan jedhu kana irra tuqxaniin booda innuu save isiniif godha jechuudha. Yes kan jedhu kana si'a tokko tuqxu save ni gootu jechuudha. Siigitiin goota sirra wanti isin rakkisu hin jiru kanuma jechuudha. Kun duubatti deebi'uudhaaf kun immoo isa duraa itti wannu jechuudhaaf jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo ani isa duraa deebifachuu hin barbaade kunoo akkanattiin jechuudha. Yoon immoo wantiin dogoggore yoo jiraateedha jechuudha. Inni kun immoo kunoo akka bakka isaa jalqabaatti akkaan duraatti edited godheen booda kan dhufe akkanattiin akka itti naaf deebi'uu fi jechuudha. Gara appii isa itti aanutti. Appiin inni taanus color splash jedhama. Appiin keenya inni lammaffaa Play Store irraa buufachuu hin dagatina. Seenne waliin ilaala. Inni immoo kalariiwwan adda addaa kennuudhaan suura keessan miidhagsaa jechuudha. Kunoo asirra settingoota garaagaraa isiniif fida. Color splash kan jedhu kanumarra si'a tokkoof ni tuqxu jechuudha. Settingii jalqabaa kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin jechuudha. Asirraa isinitti agarsiisa. Kunoo fakkeenyaaf fudhateetu jechuudha. Asirraa amma fakkeenyaaf kunoo
fuula ishii qofa hin balleesse kunoo inni kaan kunoo haala ajaa'iba ta'een kunoo harka ishii irraa qofa kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin ilaala akka inni bareedu yookaan immoo uffata ishii yookaan huccuu ishii hundarraa qofan balleessaa jechuudha. Kunoo haala ajaa'iba ta'e inni kaan kana caala hin gurraachaa jechuudha. Suura keessan akkanatti hin gurraachessuudhaan nama isin bukkee jiru kan biraa gurraachessuudhaan isin kalariitti kennuudhaan akkanatti bareechuu ni dandeessu, kana guddisuu xiqqeessuu ni dandeessu jechuudha. Kalarii isaallee gara barbaadanitti naannessuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf keelloo godheen isinitti agarsiisa. Kalarii keelloo argitanii haala ajaa'iba ta'eetiin jechuudha. Kunoo kalariiwwan garaa asirra ni jira jechuudha. Kunoo kalarii magariisa, kunoo kalarii magariisa, kalarii garaa of dibuu ni dandeessu jechuudha. Kalarii abbaa gadaallee hojjechuu ni dandeessu, kalarii jaalattanii ni jechuudha. Amma fakkeenyaaf abbaa gadaa hojjechuudhaaf irri isaa gurraacha ni dibduu. Achiin booda deebiftanii diimaa ni dibduu. Kunoo diimaanis ni jira. Alaabaa abbaa gadaa hojjechuuf diimaa ni dibduu itti aansitanii adii ni dibduu jechuudha. Alaabaa abbaa gadaa hojjechuudhaaf adiin kunoo naannoo kana adii ni gootu jechuudha. Kunoo adiin isaa kanumaa jechuudha. Haala ajaa'iba ta'eetiin alaabaa biyya keessanii, alaabaa jaalattan wantoota garaa hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Asirra itti seef gochuuf immoo kunoo mallattoo kanarra ni tuqxu jechuudha. Kunoo mallattoo kanarra ni tuqxu jechuudha. Seef gochuuf kana duubatti deebi'uudhaaf kana oddoo duraatti deebi'uudhaaf isin gargaara jechuudha. Haala ajaa'iba ta'een suura keessan isiniif miidhagsa. Appiin inni kunis Play Store irraa buufachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gara appii isaa itti aanutti deemnee gara appii isa dhumaatti dhufneetu jira. Appii keenya isa dhumaa isa sadaffaa jechuudha. Appii isa kanas Pixel Retouch kan jedhu kana immoo Play Store irraa buufachuu hin dagatinaa isin jenna. Amma yoona laayikiin tuqxan taanaan nama qaanessa dhugaa. Appii amma kana appii ajaa'iba kana sadan ilaaltanii laayikiin tuqne taanaan nama qaanessa dhugaa. Pixel Retouch kan jedhu kana Play Store irraa buufadhaa ni argattu. Achirraa seenne waliin ilaalla. Faayidaan isaa akkuma appii isa tokkoffaati. Yoo isaan isin dide isa kanaan isiniif hojjeta jechuudha. Kana malees immoo koomentii irra appii ajaa'ibaa tokkos isiniif keenya karaa sanas immoo fayyadamuu ni dandeessu yoo isaan kun isin dide. Inni kunis fuula kana qabatee isiniif dhiyaata. Kunoo mallattoo kanarra ni tuqxu. Erga tuqxanii kanarraa filannoo garaa isin fida jechuudha. Achirraa object remove kan jedhu kanarra ni tuqxu. Si'a tokkoof kan barbaadan filachuu ni dandeessu. Kan barbaadan ani suura duraanum sanan filadha jechuudha. Suuraa please wiitinaan jedha. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin waan biraa waan humti qabu hin jiru. Akkuma isa duraatti kunoo asilla brush kan jedhu kana tuquudhaan waan barreessuu barbaade sana nan balleessaa jechuudha. Kana booda go kan jedhu kanan tuqa inni naaf balleessaa jechuudha. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin badee jechuudha. Namicha kanas immoo asii balleessuu barbaade namichum sana irrattan dibaa jechuudha. Kunoo irrattan dibaa jechuudha. Kunoo kun jedhaa jechuudha. Goor kan jedheen booda ergan jedheen booda kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin nama sananaaf haqeetu jira jechuudha. Appiiwwan kana isinitti agarsiise akka isinitti tole abdii guutuudha. Kan si wajjin ture ana ibsaadha. Warroonni YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamu hin dagatinaa isiniin jenna. YouTubein keenya namoota hedduu horachaa irra jira jechuudha. Torbee kana keessa immoo community guidelines akka nuuf banamu shakkii tokko hin qabnu isiniin jenna. Hanga dhumaatti waan nu faana taataniif guddaa galatooma. Yaada yoo qabaattan comment irra nuuf kaa'aa isiniin jenna. Yoo wanti isiniif gallees isiniif ibsina deebifneetu jechuudha. Next video biraatiin hanga walitti deebinutti nagaanaaf ta'a.